Naafimi waan amballeesse maaltu narraasi fageesse Ottu ijaanan silaalaa maanamsi boonta halaala Yoyaa kabajamtoota jaalatamtoota maatii chaanaalii keenyaa hundumti keessan nageenya jaalala araarri waaqayyoo kallattii gola qixxeessee jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha keessa ala teessanii kaaba kibba teessanii warroonni chaanaalii keenya hordofaa jirtan marti keessanuu anaa dhufuu baga nagaan dhuftan jecha jalqabaa kaatanii warroonni jajjabeessaa yaadaan isin bira dhaabataa nu deeggaraa turtan guddaa galatoomaa ulfaadhaa jecha warri maatii hin taane walumaan kottaa maatii nuuf ta'a isiniin jedheen jira guyyaa har'aa kana mata duree ajaa'ibaa isiniif qabannee dhufnee jirra obboleettiin teenya tun gaaffii ajaa'ibaa na gaafattee jirti ani immoo haga nu badhe haga dandeettii keenya kiyyaa gaaffii ishee isiniif deebisuuf qophiidha waan ta'eef isin maaltu isinirraa eegamaa yoo isinitti tole sheer gochuun teessanii viidiyoo keenya caqasuu dandeessu yoo isinitti hin tole immoo skip gootanii bira darbuu dandeessu isiniin jedha kallattumaan gara gaaffichaatti ni seenna. Okay. Ashamaa kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota keenya hundi keessanuu share like comment gochuudhaan nu bukkee dhaabadhaa nu jajjabeessaa isiniin jedha. Innaa kallattiidhumaan gara gaaffii fi deebii kiyyaatti deema jechuudha. Kanani gaafadhu kaayyoo YouTube kan jedhamtudha jechuudha. Maqaan ishee warroonni hin beekne deema jajjabeessaa isiniin jedha. Wantoonni hin beekin istiidiyoo kiyya keessa hin jiran. Garuu istiidiyoo namaa keessatti argamuu dandeenya. Waa hundaafiyyuu chaanaalii keenya bakka jirrutti eessatti yoo argamne yoo isinitti tole dhuftanii nuuf daawwachuu dandeenya yoo isinitti hin tolles dirqama hin qabdan jechuudha. Gaaffii kan keetti fuuf harree nagataa arteerii fataan jira. Okay, innaa gaaffii kiyyaa asumaan kaayyoo gaafachaatiin jira jechuudha. Seera aadaa fi duudhaa uummata Oromoo keessatti wantoonni sooshaal miidiyaa kanarraa deemaa jiru seeraa fi duudhaa uummata Oromoo qabatee deemaa jiramoo akkamitti deemaa jira jedheetini gaaffii kiyya kan isin gaafadhu jechuudha kaayyoo. Tolee waan ishee jechuu barbaadde sadii galanatti fakkaata. Yeroo ammaa kana miidiyaa kana sooshaal miidiyaa laalchisee sirni nuti itti gaa'ela dhaabbannu haala miidiyaa kanarratti haala aadaati moo ammayyaadha karaa kamiin laalaa jirtaati akka keetti naannette ani of ta'ee malee fakkeenyaaf aadaa nama tokkoo ta'ee ibsuu hin danda'u maaliif iftoomina ittiin aadaa sana bakka bu'ee ibsullee hin qabu jechuudha dandeettiin ittiin ibsus hin qabu garuu akka intala Oromoo tokkootti wanta nani miidiyaa kanarraa argaa jiru yookaan immoo haalli nuti har'a ittiin deemaa jirru hundumti isaanii aadaa miti jedheen fudhadha aadaa maleedha jedheen fudhadha maaliif nuti gizee har'aa kana misinjiraan heerumuutti jirra iimoodhaan heerumuutti jirra instagraamaan heerumuutti jirra tiiktookaan heerumuutti jirra jechuudha. Sababiin isaatiyyuu yooni baay'isee ofii kiyyaati maatiin kiyya teechisanii yennaa heerumsiisan arguu yoo baadhee haala hawaasa naannoo tokko akka Oromoon keessa hawaasa naannootti dhaladhee guddadheetti intalli dubaraa tokko gaafa geessu abbaa manaa even jechuudha nuti gizee har'aayi aniif isin jechuudha aniif fakkaattonni akka kiyyaayii nama tokko yoo argine har'a ilaallee kun hin bareedaa naa ta'a dhaabni isaa akkamii deemsi isaa akkasii maalidha jennee to suura faa walitti argisiisaadha kan nuti abbaa manaa filataa jirru jechuudha garuu haadholii fi akkoon keenya baabilleen keenya akka aadaa Oromoo safuutti jechuudha. Dubartiin tokko yookaan shamarri tokko kan maatiin isaanii jaalatanii filataniif akka duudhaatti akka hawaasaatti akka naannootti gosti taa'ee muree nyaannaadhaan isaa ta'uu nyaannaan adda isaa ta'uu safuudhaan intala tokko heerumsiisuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf abbaan adaanuu nama ofii jaalatetti nama ofii fedhetti gosa isaa laalee hawaasa isaa laalee nama jireenyaan borutti mucaa isaa bashannansiisee jiraachisuu danda'u. Qe'ee akkamitti mucaan kiyyallee heerumsi jedheetoo yaadee intala isaa ta'u kennee heerumsiifataa jechuudha. Garuu nuti dhaloonni har'aa kuni aadaadhaan heerumaa jirraayi wanti nuti dalagaa jirru aadaadha jennee yoo fudhanne it is not aadaa kan aadaarraa fagaate jechuudha. Gonkumayyuu aadaa keenyatti kan hin dhiyaannedha jechuudha. Fakkeenyaaf har'a TikTokii kanarratti argaa jirtu jechuudha. Inni heerumee dhirsa qabus ilma dhiiraa tokko yoo arge har'uma ol ka'ee an jaaladheeraa jaalalirraa naa qabeeraa naa fidaa yoo naa fiduu baattan allaturii ofan ajjeesaa sadarkaa jedhurra jira jechuudha. Kuni akka Oromoo tokkootti akka intala Oromoo tokkootti akka ilma Oromoo tokkootti
maa inni safuudha jechuudha. Dhugaadha intalli dubaraa tokko haga fedheetu jaalatte jechuudha. Haga fedhee haa jaalattu bas nama dhuunfaa tokko nama tokko yoon jaalladhe erga yeroon isaa ammayyaawaa ta'ee jechuudha. Nama sana haala danda'ameen keessaan dawwaleellee amansiisuu yaala malee abadan otoo funyaan hin bahee jaalachuu baadhee wargana finxir kan hin jedhu ta'ee miidiyaa irratti bahee too nama sana jaaladheera jedhee miidiyaa irratti of hin beeksisu. Lammaffaa tokkoffaa maaliif yoo jettanii aniin kun jechuudha waan hin godhu tokkoon dura itti yaaduun qaba. Maaliif otoon har'aan miidiyaa irratti baheetu nama kan akkas godhe tokkoffaa maatii keessa dhalanne maatii irraa dhalanne kabajaa isaanii namoonni naannoo sanaa maatii keenya gaddeebisuu danda'u. Lammaffaa immoo hawaasa keessaa baanisnatti safuu fi duudhaa aadaa Oromoo duubatti deebisna. Inni sadaffaa unuma biratti kabajaatu nurraa mulqama jechuudha. Intalli shaamaraa tokko maalis ijoo ta'ee kabajni ishee abbaan barbaade yoo hagamuu jaalatte dhiiraa hagam jechuudha. Yoo la jaalachuu dhiisee ola funyaan nama bahuuf ka'e intalli shaamaraa tokko jaalala dhiiraaf qabdu yoo ibsachuu baatte dhiirri sun diraan ishee jaalata jechuudha. Garuu ilmi dhiiraa ati jaalala keessatti dirree jaalalaa keessatti hin jaalatte yoo ta'e isuma qulqullummaa kan kee yerootti jaalala kee ibsisaaf yoo ta'e hariiroonni kaleessa dheengada siif qabu cufamaa deema. Sababiin isaatiyyuu nama biraallee onneen ishee akkasumatti keessummeessaa akkasumatti simachuu dandeessi kan jedhu maalis haa ta'u malee ilmi dhiiraa nama madaala jechuudha. Gaa'ela keessatti dhiirri tokko haga fedhe yoo jaalatte gaduma of qabi. Intala shaamaraa tokko irraa maaltu barbaachisa haga fedhe dhiira yoo jaalatte haga fedhe yoo ta'e gadi yoo of qabde yoo taragaaggaate bareedaa ta'a jechuudha. Maaliif tokkoffaa isa biratti illee burutti kabaja argatti jechuudha. Lammaffaa immoo maatii isheetiif illee safuu hawaasa sana akka isheen gonfattu akka isheen cimsitee ta'u qabatu taasisaa jechuudha. Kanaaf inni nuti har'a miidiyaa kanarratti qabanneetu deemaa jirru imoon heerumaa jirru dhugaadha aadaa miti akka kiyyatti jechuudha. Dandeettiin jedha. Wanti nuti gaaffii nuti qabannee dhufne dheeraadha. Garuu ati gaaffii takkitti irratti sa'aatii baay'ee narraa fudhattee jirta siin jedha. Yeroo biraatii fi gaaffiin si gaafadhe irratti gaggabaabsuu yaadi siin jedha. Inni lammaffaa fakkeenyaa fi haala seera tiktookiin itti deemaa jiru tokko wanta si gaafadhutu jira jechuudha. Wantoota sana keessaa dubartiin tokko heerumteetti abbaa manaa qabdi. Otoo abbaa manaa qabdu abbaa manaa ishee san dugda duubarra godhattee deebitee nama miidiyaa irratti yookaan dubbii danda'u yookaan immoo qaamaan bareedaa. Walumaa galatti amma ati waa'ee asiliitiif deemaa jirta. Mucatti wayii sammuuna kan asiliis jaaladhee isaanii jirti. Asiliin feemesidha nama qabeenya qabudha. Ebiin aniyyuu boru yoo rabbi jedhee na gargaare kilooriksii qopheeffadhee too bahee naafidaa jechuun kan oolu jechuudha. Inni kun nama dhuunfaadha. Nama dhuunfaadha. Namni tokko dhugaadha. Maqaan shaamaraa walumattidha. Maqaan shaamaraa walumattidha. Garuu mucattiin gosa kamuu bakka bu'uu hin dandeessu. Fakkeenyaaf shaamara Arsiiti jechuu hin dandeenyu, shaamara Shawaati jechuu hin dandeenyu, kan Wallaggaati jechuu hin dandeenyu, kutaa Oromiyaa kan bakka bu'uu hin dandeessu. Fakkeeyyatti maaliif safuuf duudhaa ishee mulqite kan Oromoo haasa'u malee ofii isheetii of salphiste jechuudha. Kabajaa ofitti laatte sun taane ofii of salphiste. Deebisee immoo jechuudha namni tokko heerumee erga abbaa manaa qabaatee jechuudha. Maalis yoo ta'e gaa'ila rabbitu eebbisee namaaf laata. Ofii bitoon taane jechuudha. Waaqumatu ganama gaafa dhalatan gaa'ela eebbisee namaa laata. Maybe hiikteetti too ta'e hiikteetti jechuu dandeenya. Hin hiikne heerumtee too hin baane jechuudha. Abbaa manaa jala teessee miidiyaa irratti dhuftee dhirsa namaa sittan heeruma jechuun kuni safuu keessa aadaa keessaa yoo aadaa badaadha. Maaliif ilma dhiiraa tokkotu dubartii 3-4 fuudhuu danda'a malee shaamarri tokko dhirsa kila teessee dubartii lamatti heerumuu hin dandeessu akka kiyyatti. Dhiira lamatti heerumuu hin dandeessu akka kiyyatti jechuudha. Akka naannootti dhaladheetis akka Oromoottis akka hawaasa kamiitiyyuu dubartiin tokko dhiira lamatti heerumuu gonkumaa hin dandeessu. Maaliif yoo hiikte abbaa manaa irraa adda baatetti yoo ta'e garuu itoo dhirsa jala jirtuuti heerumuun an akka dhaga'ees hin beeku yeroo jalqabaatiif hin dhagaye. Wanti kun gizee tokko akka seera aadaa fi duudhaa Oromoo keessatti namoonni dhirsa qabanii otoo dhirsa qabanii dhirsa biraatti heerumuu deemuun hiikkannoo jedhama. Geessetti miti wanta kana beekta. Hiikkannoo amma fakkeenyaaf otoo abbaa manaa qabdu abbaa manaa ishii gattee hiikkannaa dhiira biraatti heerumuu jechuudha. Kun immoo seeraa fi duudhaa uummata Oromoo cabsuu jechuudha. Wanti nuti
deeffachuu fi yookiin immoo aadaa keenya irratti wantoonni nuti seera duudhaa dur abbootiin keenyaa fi haadholiin keenya ittiin nu heerumsiisaa isaan illee ittiin wal fuudhaa turan akkamitti akka deeffannuu fi mee akkamitti akka deemnu sooshaal miidiyaa kanarratti abbumti fedhe ol ba'ee wanta sammuu nama cabsu dhugaa isinitti hima wanta nama qaanessu qaanyii warra qaanyii fixate jechuu fi dhugaa waaqaa ni ulfaataa jechuudha. Keessuma achirratti baanii ani wanta seerri yookiin immoo waaqayyo yeroo nu uumu nuu kenne nan qaba jedhutu jira achirratti ol ba'e nama guddaa jechuudha nama kabajaadhaan jiraachuu yookiin immoo namni akkas jechuudha kabajaa osoo hin taane kabajaa sana ofirraa fuudhee buuseera jechuudha. Achi miidiyaa irratti ol ba'e ani kanan qabaa jedha. An durbummaan qabaa jedhee achirratti ba'ee odeessa. Okay, namni durbummaa qabu tokko miidiyaa irratti ba'ee hin dubbatu. Tasumayyuu taanaan tasa jechuudha. Okay, durbummaa qabdi taanaan akkuma durbummaa ishiitti kabajaadhaan teessee akka seera duudhaa fi uummata Oromootti heerumuudha malee ani fakkeenyaaf miidiyaa irratti ba'e ani tun fakkeenyaaf miidiyaa irratti ba'e an durbummaan qabaa koottaa na fuudhaa warri na fuutan mee harka baasaa yoon jedhee kabajaa kiyya ofirraa molqeela malee kabajaa hin qabu jechuudha. Dubartiin safuu qabdi. Yoo dubbattu safuu qabdi. Yoo deemtu safuu qabdi. Yoo dhaabbattu safuu qabdi malee akkuma barbaadetti gadi baatee akka addaggee addaree kan jedhan akka addaggeetti haasa'u dhorgaadha jechuudha. Akka seerumayyuu akka duudhaa Oromootti jechuudha. Kanaafuu hundi keessanuu seeraa fi duudhaa uummata Oromoo hin cabsiinaa ilaallachaa dubbadhaa. Ilaallachaa tarkaanfadha. Asirratti fakkeenyaa fi ani xiqqoo shawaan dubbachuu barbaadu sa'aatiin keenya sudumuutti jira jechuudha. Nuffinaayii maal seetanii dubartiin tokko akkuma adaanuus jette hiikkannaas jedhamu sana miidiyaan kuni akkam beektu torbii tokko wanta biraat argina torbii tokko waan biraat argina jechuudha. Yookaan torbee dhufu kana keessa immoo waa biraa wayii nu qabatee dhufa jechuudha. Sa'aatii 24 keessatti akkuma guyyaan dafinuu sanbatatti jijjiiramu miidiyaan kunillee oduudhuma gaddaa waan hamilee namaa buusu waan nama hin jabeessine wayiitti kan inni qabatee dhufu jechuudha. Nu addunyaa faana raafamuu hin qabnu yeroo kamiyyuu jechuudha. Of taane jiraachuun nu barbaachisa. Namni kun nu ta'uu hin danda'u jechuudha. Mucayyoon kun kan safuu hawaasaallee balleessite nu ta'uu hin dandeessu. Meebi isheetu beeka rakkina ishee jechuudha. Namni heerumeetoo dhirsa qabu dhirsa namaatiin kootu na fuudhi jedhu waan yeroo jalqabaatiif hin arge kiyyatti jechuudha. Waan rakkatte ishumatu beeka. Rabbumti furmaata haalaatuuf jechumatti jechuudha. Waan hundaafiyyuu abbaa manaa nama hawwurra haa bareedu haa fokkisu haa yaramu haala kam keessatti warri heerumtanii jirtan abbaa manaa keessan kunuunfadhaa jechuun barbaada. Warri qarree taatan immoo dursa gaa'illee rabbitu namaaf kenna jedheen jira. Dursa osoo gaa'ilatti hin seeniin dura otoo heerumtanii bultii diigdanii yookaan immoo bultii keessa seentanii bultii diiguun dura yookaan immoo heerumtanii dhirsa qabannee dhirsa nama bakkeetti ilaaluun dura maal gochuu qabna itti yaaduun nu barbaachisa jechuudha. Dubbiin gaa'ilaa cimtuudha waan ta'eef irratti buusnee gosti taa'ee nu kennee firri nu laatee abbaa fi haati keenya kabajanii kan nuuf jaallatan yoo ta'e yoo hiiknellee homaatu miti jechuudha. Garuu dursa ofii keenya immoo yoo heerumne immoo dhumarratti hiikkannaa tiiktookiinis yoo heerumne akkasuma tiiktookii irratti hiikkatu jechuudha. Kanaafi dursinee dubbii gaa'ilaa kana of osoo hin taane gosa osoo hin taane rabbittaa kennan nuun isiniin jedha. Gaa'ila waaqatu namaaf jaara yeroo gaarii qabaadhaa waan hordoftaniif guddaa galatooma. Yaada dogoggoraa yoo qaban sanduuqa koomentii keessatti barreessuu hin dagatina. Yeroo mara koottaan hordofaa yoo isinitti tole laayik sheer koomentii godhaa. Turtii gaarii. Okay, galatooma ulfaadhaa isiniin jedha. Asumaanii kaayyoodhaa dhaamsan dhaamutu jira jechuudha. Wantoonni ani isheedhaa dhaamu nama gara fuulduraatti tidaarii qabachuu fi gara fuulduraatti heerumuu barbaadudha jechuudha. Namni kamiyyuu ni dhalata malee osoo hin heerumiin hin hafu mana abbaa ofiitti nafu jechuudha. Mucayyoon tun gara fuulduraatti nama tidaarii qabachuu heerumuu barbaaddu waan ta'eef lakkan hin barbaadu. Asumaan jechuudha. Anna fuudha. Asumaan jechuudha. Na fuudha malee heerumaan jiru. Walumaa galatti istiidiyoo kee cufuutti jirra. Cufii karaa cufii. Atillee qoy ka dhaggeeffadhu ka. Atillee akkas taanaani seera aadaa keenyaa cabsaa jirta jechuudha. Ani wanta qoy ka. Itti nama waan ta'eef ituman jaaladhees miidiyaa irratti ba'ee too kootu na fuudhisin jedhu yoo ta'e jechuudha. Yoo ta'e yoo natti ulfaate ani dhugaa dubbachuu yoo ta'e
dirree gaa'ilaa nan sodaadha. Akkamitti sodaatan jettanii namoonni tokko amma haadholii abbootii baadiyyaatti yeroo argu abbaa manaa caqcaaqaa wayii ollaadhaa warra warreebu wayii yoo argu dhugaa waaqayyoo dubbachuuf yoo ta'e waaqa akka waan ta'e jira miti itoon sodaadhuun oolee bula jechuudha. Ani waan akkasii kana xiqqoon nan sodaadha. Gaa'ila rabbitu namaaf kennadeera. Kan namaaf ijaaru waaqadha waan ta'eef waaqayyo immoo laphee kolaalee waan gaarii akkanaaf laatuun hin beekaa. Istiidiyoo kiyya cufuutti jirra. Isheen akka waan inni sodaadhu waan hin beekneef na boonsisuu fi abbaa mana hamaatti heerumtanaan jechuufi I don't want abbaa mana hamaa. Asuma wanta isheedha dabarsu atillee akka seera duudhaa fi uummata Oromootti abbaan kee fi haati kee kennee akka heerumtu. Even ana marratti abbaa mana kiyyan beeku dhageessanii waa warri kiyyan heerumsanitti heeruma malee TikTokii fi Imoorraa heerumaa hin jiru. Walumaa galatti waan jarri fidanitti na heerumsanitti heeruma. Waadaa sii gadeera naacuu fi bilbila geeftee koo. Annaa akkas isiniin jedha kun waadaa naa seentee jirti. Kan abbaan tiyyaa fi haati tiyyaa naaf jaalatanii obbolaa kiyya naaf jaalatanitti heeruma malee ani seera duudhaa fi aadaa uummata Oromoo hin cabsuu jettee jirti. Kun olaala lakkas. Gumbii dhaabbadhu mooyaala shola shogurra yammuu shurra si gurgurra jennaan boo'ee. Kun aduu gaafa isheen heerumtu sana galgala achiin nu agarsiisin jedha. Gargaar baay'ee ormaaf taane torbee lamaan kana heerumutti jira waan ta'eef dhaggeeffadha sirbi kun kan keessan. Mooyaala shola shogurra yammuu shurra si gurgurra jennaan boo'ee. Mooyaala shola shola harma fixatti ilaala. gargaar baay'ee ormaaf taane.